Magal Walloo Haya jarana jirtu ya Waren Bilxiginnaa leen khota arra faraqaadha yeroon teenya Waren Bilxiginnaa khotaadha isin jen bar dhuguma bar Walloon tun dhuguma bar wanni takka wanni irraa irratti hin jiru bar aboota biroollee yoo jiraatte itti idaadhaaf isaan kan dhugaadha ya aboonuma wallisee garuu miidhagasii haftee takka hin qabdu jaabar uumaadhaan badhaafamte miidhagasii haftee hin qabdu uumaa yaa boga sirba kana kan rifeensatti qabaachuu qabdaa beeka dhugaa rabbi artificial illee ta'u akka gaariitti itti dhawachuu qabda malee yookaan kan si saaxilaa beeka artificial bagumaan Bilxiginnaan ta'een dhugaa rabbi wallahi khasaare ani baan nan dhiisan sila yaa rabbi kanuma afaan Harargeetii fi afaan Arsii jalaa na baas yaa rabbi alhamdulillah way sanuu takka si kaafannaan si dhiisan seetanii ba ummanni way si dhiistii sanuu sin dhiisanii bar warri nama ol daddarbu isaanii rabbiin jalaa na baase awa Walloon tun hin dhumtu wanni isiiti hin dhumtuuti waan namni tokko qoftiin dhageeffatee fixuu danda'u miti bar waan Walloodhaa kana dhugaa rabbi sirba Walloodhaa kan akkanaa kana እናቴ rifeensa dhedheeraa qabaachuu qabda gaa rifeensa yookaan kan wiigi akka ajaa'ibaatti baswiruu asaffatas mamxaata allabbish listiroo bira dhayite itti dhooyte akka gaariitti dhufte manaqnaq allabisha si galeemi yookaan habibtiitiyya yookaan Walloodhaan gammachiise Oromoodhaan gammachiiseette yoo dooluu kana rashiidoo kana loleette bakka si dhumte ni saaxilamta akka saaliyaa saamiidhaatitti argaa saaliyaa saamiidhaa naa dhufuu qabdi saaliyaa ifi Mustafaa Jaarraa Angaasaa Ibrahim khotta isin hundinuu khotta
نبربادمتن خون سلاو مسكينة كأبوتا دا مسكينة يفيفو كالرا هجودا تيفي خنا سنبيخو واتكلهم بيخو سوني مسكينة سوني برا أمريكا خيسة تايدا أفانو مبيني إساسا نرلالو نبرباتيسو إني مسكينة دوغا ربي نماتي تو ورقادا في خنا وغوتي في موتمت أولغلتاف سنين أكاسيت وانياتو في خنا وفلتا مسكينة دوغا ربي مبيخو برواتكلهم بيخو akkuma hangaasaa kadheen gaddaa wanni tokkoon bee ijoollee teenya ta Saawudii Arabiyaadhaa isin irraanfanne rakkoo teessan niin beeka oduma rakkoo teessan beekuutiin gammachuu walloodhaati jecha sirba kana bani maaliif nutiin kun garaa keenya kun duwidi keenya kun wanni hundinuu ballachuu danda'uudha qabna waa hunda hordofuu danda'uudha qabna wama takka qofarratti ija teenya deebisnee taa'uu hin qabnu maaliif jette baqlaawaa yoonaan jettan waan hin je'eetu jira yeroodhaaf kunis amma feestaal uffadhaa waan akkanaa kana godhaanis yeroodhaaf malee booda hidhaabbata maaliif seetan beeta nu kanaatitu waa takkallee godhuu hin dandeenye maaliif yoo jettan hayyootan keenya Jawaar faadhaa ture Baqqalee faadhaa ture keelloo uffadhaa jaaniiti Oromoon tun hundinuu keelloo uffatte TV'n hundinuu Facebook'n kun hundinuu keelloo ta'e Jawaar faa nam tokko kamana hidhaadhaa san cabsee nuu baasuu danda'u dhabne habibi dhugaa jirtuun isinitti himaa niin dhoyfadhu maaliif waan silaa isin dhoysaadhaa fi kanaan deddeemtan waan silaa isin jettan ani dhoysaadhaa fi kana keessa qabadhee hin deemu waan dhoysaadhaa wanni qabattu ni jira ammoo waan akkanaa tana hin qabadhu maaliif gaafa silaa keelloo sanii hayyootan keenya mana hidhaa keessaa ittiin baasuu dandeenya ture gaafa silaa keelloo miidiyaan iccitiidha ja'anii wanni keessaa ittiin baasuu turan san waan akkasiisan godhuu dandeenya ture amma garuu feestaal uffatte feestaal dhiiste maayinfa hin dalagu maaliif yeroodhaaf live ittiin seentaa ittiin bohaarsitaa saree hundalleetti keessanii jirtan ammaan tana hanga dandeenyu share isiniif goona post isiniif goona rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu yenna rabbiin achi keessaa isin haa baasu yenna nuti garuu ni uffannaati itti ni hojjanna hin hojjannu bar gareen takka ni uffatti gareen takka immoo ittiin hojjattu hujiidhaan silaa wal garsiisuu qabna waan silaa goonu kan isa silaa ummanni batakbaar jedhuun kana gartanimi san waan san godhuu qabna jechuudha nu kanaatiitu ummata akkanumatti yeroodhaaf iyyeetuma cal jedhu tokko ummata akkasiiti kanaaf nutiin kuni walirra laaluu hin qabnu hanga dandeenyutti sagalee isiniif taana hanga dandeenyutti du'aa'ilee isiniif goona obboleeyyan kiyya kan mana hidhaadhaa keessa jirtan wanni kun hundinuu nageenya biyya teenyaati walitti hidha wanni mana hidhaadhaa obboleeyyan keenyarra gahaa jiru nagee biyya teenyaati walitti hidha gaafa abiyoot kaasaayedhaa ilmiin xabanjaadhaa kuni kute hayyootan keenya bahan isinis mana hidhaa san keessa hin teessan أثيوبيا عندها حكومة جديد وان جاما أترى قديفة ما يجودا خنافو حكومة نسي هاريا حكومة إسي خناوجي ولي قلتي أمة أورمو داخنا إذا خيسا قديسنا جانيتي أبليين خينيا وريتا اللبوران هفه نوف قديسا جيتو ورروتن دواني سرب رحمت هاقولو فاتك اللي وني قونو هنجر خناف akkanillee walillee hin doorsifneen isinin jaa ati feestaala naaf hin uffanne ati feestaala hin uffanne ijoollee biyya arabaatiif kabajaa hin qabdu akka hin jenne ani ijoollee biyya arabaatiif kabajaa dhibbatti hin qaba ijoollee biyya arabaati tan mataa ol na qabachiiste ani isinii kana barbaadaa laayivii seena habiibii Awurooppaa fi Ameerikaa fi kana biyya faranjii kana qomaaxaa malee waa takka hin jiru naatiitu isinitti hima kun baqlaawaadha isinit dubbatu beeka biyya faranjiidha qomaaxota warra gitaara jala rafu qofa wanni faranjiin fidatte asin nayte malee waan faayidaa qabaatii miti maaliif akkana jette jaanii ana dubbatanii qomaaxota anjaan zaahirin jaanan ani irraa illee achin qabu qomaaxaan as dhufteeti huccuu jijjiirratte biyya jijjiirratte malee sammuu hin jijjiiramne sila akka Oromootiin isaan kanaatiitu isinii kanaaf sagalee ta'uu qaba isaan kanaatiitu sila hiriira bahee sagalee isinii ta'uu qaba ture akka ummanni Tigraay ummata isaaniitiif hiriira bahanitti sila isaan kun isinii kanaaf hiriira bahan ture garuu warroottan biyya faranjii
ja'u kuni reefki kun qomaatonni biyya faranjii jiru kun waa takka faayidaa takka isiniif hin qaban wama takka isinii kana hin gahan isin warra rakkoo san keessa jiruutiitu irra jira isaan kanarra isiniitiitu inumaatu akka isaan kun as bahanii foodda tiiviitiin mul'atan isintu godhe qarshii teessaniitiitu godhe habibtiiti yafittii mitana dhugaa jirtu mataa kee ol qabadhuutii deem ati tan biyya arabaa jirtu san ati tan mana madaam jirtu tun warroottan biyya faranjii kanarra warroottan biyya adda addaa jiru kanarra isintu jira ol qabadhuutii deem booni akka feetetti naasin jeeti sigale isiniin mataa ol qabannee deemuudhatti jira isin warroottan diasporaa takka saaliyaa saamii tan ibliisa hottee tana daakiyyee tana asii OMN irratti ol baase asii qilleensa addunyaatii wal bartee asii bilxiginnaa keessa seentee akka isin deemtu kan godhe isinii silaa isin arraan tana fiddanii qarshii tana wali baasanii OMN kana gad dhaabdanii wanni hin goone wallahi saaliyaa saamii namni isii beeku hin jiru isin kan asii kaayiroodhaas biyya adda addaa hunda akka isin deemtu godhe bal garuu nama galata namaa hin beekne arraan tana gaa saaliyaa saamii bocoltittiin ta'ijjii isii as bira jirtu soofii fakkaatti ban namitittiin sun soofii sun arraan tana gaa waraabeessi isii nyaatu asaaba hure asaaba namni hin bareen hin qaanfatuu jaan gartani caalaa bultumeetiis abbaan lubbuu namaa baasee asii waan adda addaa kaayatee numaa bikkaa caaluu hundee isaa bu'uudhaaf olii gad fiige jechuudha arra garuu arra sareen isaa nyaattee jirti isaan kana hunda warroottan oromoodhatti gafan warroottan afaan guuttatanii hayyoottan keenya obboleeyyan keenya xiqqeessaa turan hundi isaanii arra waraabeessi isaan nyaatee jira eessa akka seenan eessatti kadheessan rabbiin haa beeku gaa rabbiin haa beeku dhugaa rabbi kanaaf jennalaal jarjartanii qarshii xiqqishoodhaan sobamtanii oromoo tana hin ganinaan rakkoo akkanaatiif isin saaxila jechuudha yoo akkam nama keessaniif rakkattanii nama keessaniif odoo hojjattanii akka Jawaarsan faadhatti akka Baqqala faadhatti akka warroottan dhaaba keenya wanni keessa jiruutitti yoo hidhamtan oromoodhaaf hidhamtanii jenneeti sagalee isiniif taana jechuudha gartanii garuu arraan tana abo ijoollee teenya tawalloodhaa yaa akhi galatooma aboo galatooma ilmaan walloodhaa ilmaan warqituudhaa galatooma isin galatooma arra kunoo waan isin amma dura godhaa turtan waan isin biyya arabaa kana keessa dhiiraa fi dhalaan keessan qarshii walitti baastanii waan adda addaa godhaa turtan qarshiin teessan sun arraan tana ta dur caalaa arraan tana eenyummaa keessan as baaste jechuudha eenyummaa keessan dur caalaa haareetti eenyummaa keessan haareeyomsitan tahdiis isa arabni ja'uusan yookaan update isa manni adiin ja'uu kana gootanii jirtan jechuudha akkuma bofaatitti if haareeyomsaatuma deemuudhatti jirtan jechuudha isiniin kun muuxachaa qawweerraan jijjiirrachaa gartaniimi akkasitti deemuudha jirtan qawween tun isiniif kubbaa miilaati gartaniimi nu khanaati tugaa wanni ta'e malee ka'ame arsiiti ya khaa'irri barra billa alaykum khaya harargeeti ya khayla farra khay wallagaati yes duraanu itti jirti shawaayyeenis isinis khaa'irri barra oromootan kunis khaa'irri barra yeroo rafnuu miti yeroo tana silaa duyti keenya wannuma hundaanu khara hundaan sagalee walii tahaa waan oromoo tanaas jajjabeeffachuu nurra jirti garuu namni keenya gadda keessa jira maarree keessa jira yettanii qalbii cabina kana dhiisa diina hin gammachiisina cinaan tokko irra guddaa yoo useetuma Facebook irra waan gurraacha uffatee yoo kataa'u ta'e yoo usteetuma teessu taate amaara gammachiisu jirtaati
odoo boochuu feestaala gurraacha uffadhuuti ka'iitii falmi yaa akhi ka'iitii dhaaba kee cinaa dhaabbadhu maala kee akhi inta maali hoo hay yoo dhalaan teenyalleen feestaala gurraacha uffatte dhiirti teenya garuu manqaat hallabbe deeska macheeno ilaa yoomi akka dhalaadhaatitti boochuu shamarri haa boochuu qarshiidhaan cinaa dhaabbadhu sigale shamarri haa shaayii danfistu ati dongoraa kee fuudhi sigale ummanni Tigraay arraan tana dhiiraa fi dhalaan isaanii waan ajaa'ibaa hojjetanii arraan tana qabsoon isaan itti jiran qabsoo ajaa'ibaati eessa gahanii laalaa arraan tana ummanni kun isaan achi ol haa fiiganii nuti immoo asii ol jabaachuu dhaqabna asii jabaachuu dhaqabna warrootan social media fi kana irraa iyyu hillaalina warrootan bilxiginnaadha hillaalina isaanuu jaamanii jiran nuti immoo qabsoo teenya jala kanaaf finiisuu danda'uu dhaqabna waan qabdan amma keessattuu waraanni bilxiginnaadha qawwee hiikkachaa jira yeroodhaan namuu waan qabu qawwee bitatee haa haayatu deemaatii mana hidhaadhaa san marsaa diinni waan godhu yoo dhabe lubbuu hayyootan keenyaa san baasuurraa hin deebi'u lubbuu hayyootan keenyaa baasuurraa hin deebi'u hayyootan sun maallaqaan hin harkattu habiibi maallaqaan hayyootan keenya kan mana hidhaa keessa jiru ifi qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa keessa jiru sun wallaahi maallaqaan hin harkannu akkuma hacaaluu dhabnetti isaan kanallee dhabna siigale oromoo tana keessa warrootan amaarummaan keessa jirtuu jira warrootan abiyyi kana deeggaru warrootan arrallee abiyyiin ni jira jiru warrootan arrallee abiyyiin humna qabaa jiru warrootan arrallee amaarri kun akkamitti nurraa tuqamaa akkamitti miliq nurraa tuqamaa jee warra booyuu jiru jira gartani nuti arraan tana obboleeyyan keenya kawalloodhaa mataa ol nu qabachiisanii jiran walloon tun ifii CTV miti kan qabsaa'uudhatti jirtu oromoo naannoo kutaa kudha takkaa kana hunda mataa ol qabachiistee jirti ummanni kun galanni isaanii nurraa hin dhumu dhaaba keenya dhaaba adda bilisummaa oromoodha isaanii kan gargaaraa jiru nuu miti nuti garuu bifa dandeenyu yoo isaan kanaaf sagalee taane arraan tana eesaa fi eessa jirra yaanaas maalakum intum hay akkamitti eessan boo katiibii irraa dubbatu haa dubbatu gartanimi kawaa dabarsu haa dabarsu kun ammoo harka lafa jalaatiin hojjechuu danda'uu dhaqaba yeroon ammaan tana yeroo xiqqaa fi guddaan keenya mataa wal jala qabannee waan keenya qofa irratti xiyyeeffannuudhaan abo obboleeyyan keenya kawalloota irraa haa barannu hay walloon tun bar turtee bar kamataa ol jala qabattee wama takka irratti xiyyeeffattee bika qawween hin jire maallaqa walitti baastee qawwee achitti ergitu qawween isaanii sun kanama khadiina hin dhoyne akkamatti lafan buutu gartanimi khadiina hin dhoyne lafa hin buutu qawweedhaan jijjiirachaa ture ummanni keenya kun hangan takka walloon as geesse jechuudha hidadhabanii bar wallootan hidadhaban gartanimi kanaaf ummanni keenya kawalloodha isaan kanaatiitu mataa ol nu qabachiise isaan kanaani mataa ol qabannee deemuudhatti jirra abbaan feete aare abbaan feete dhiisi abiyyiin moohamuun yookaan qalbii si cabsisu taate habiibi deemiti zeeto owwaa dhugi meeshaa tan qaama kee keessa jirtu haasirra haa dhiqamtu sigaleemi arraan tana saaliyaa saamii kan dabratsiyoon diroonni kun eessa deema diroonni kun gahee jiramoo akkamii adasee gahee jiramoo akkamii ta'etu butaantiif irraa baastee dhiira kudhan ittiin lakkaawwattuu miti dubbiin sigala ballan baaciyyee fuula torbaa kan ijjisii garagalte lamba kalarri keetuu jijjiiramee jira feedaappi taatee jirta sigaleemi usiitii taa'e silaatimma yeroo tana silaa yeroo joollee tee keessatti ol galtee joollee tee tana waa babarsiifattu qalbii takkaan sigaleemi san keessa jirta malee yeroo maastikaa asiin alanfachaa sigaleemi akka siraan buune harka jala kaayyachaa hiqatan ilkeen qabne
Asii Oromoo irratti waan adda addaa wanni gootu keessa hin jirtu ture. Garuu adab qaliil saree warra khaliil waan jaamaatiitu jira. Ati saree warra khaliil sani tan adaba hin qabne, tan naamusa hin qabne. Kanaaf egaa namtitti qanqalloo tamiila mataarra kaayatee deemtu bikka seentu laalladhu. Bikka seentu warroottan sirba baastaniis anshaneedhattiin ja'amaarree warri jechaa turtaniis arraba keessan isinirraa murameeti takka takkaan akka kaniina paanaadoolitti liqimsuudhaa teessan. Hundi keessan liqimsuudhaaf teessan. Nuti sirba isin wallistan san eenyurratti akka isin baastan asirraa isin beena. Sirba Joharii wallifamee jira, kan Baqqaleedhaan wallifamee jira, kan dhaaba keenya dhaaba adda bilisummaa Oromootiin wallifamee jira, kan Jaalmaaroodhaan wallifamee jira. Achi keessatti ni sharafna jechuudha. Warroottan Abiyoot Kaasaayedhaa moohamuun isaa qalbii isin cabsitees. Feetu Shawaa taata, feetu Jimma taata, feetu Harargee taata, Harargee fi Arsiin tun xiqqishoo hitakkatti. Warroottan silaa isin laayivii fi kana irratti ol baastaniis warruma hangaasaa fi fuuqa areeda hin qabne, kanyaara hin qabne, karibeensa rabbiin silaa wanni waa takka illee hin qabne barboo namni bar waan silaa rifeensa qabaa bar namni fidee bikka takka kaayatennaan isin waan abaaramaa fidattanii laayivii irra ol kaayattan. Amma amaarri yeroo dhumte irratti pitishina irra mallatteessaa jiran. Hangaasaa ajjeesuudhaaf jechuudha. Ajjeesuudhaa miti morma isaa irraa murtanii hudduurra yoo keessaniif nuti humaa nutti hin fakkaatu hangaasaa. Waa takka nutti hin fakkaatu. Duraanii nuti duraan Arsii fi Harargeen isa abaartee Jimmatti kannite sarpiraayisii. Jimmatti kannite Jimmaas ni beeyti akka inni bu'aan buusne akka inni bu'aan qabne waan beeytuuf haanuma iyyuu jettee itti dhiiste isa. Iyyii jaaniiti itti dhiisan maaliif yeroo itti dabarfattirre ijoolleen. Inni hayyuu eenyuuti? Hayyuu takkitti Hassan Daabboo ta'ettan bineentii laf jaajjaa takkaa jiraami. Qomaata. Qomaata. Namtittii bar umrii isii fixxee umrii ijoollee daa'imman kanaa ida'achaa jirtu. Isii sanfaadhaaf inni hayyuudha. Liqimseetiin hudduu kiyya keessa kaadhaa jette. شوف الكلمة تها أكزت كم نمتي تيسون سو خناف إسان ورا دنديتي هنكمني ورا واتكلي هنكم نمسلا أمة أورمو سبب الله خنا سلا قرتني مي دلغتي بيجود دتخنا خيزا دلغتي بيجت تقلي ورا بياس أنا رسلا هوجي بنوف توري قرو ورا بيات الرتي بقات عن الر أرتيستوتا خنا كلين عبد الشكور Namticha si beeyna bar si beeyna muluudhaaf ergamuu turte si beeyna bar an si beeka si akka gaariitti tolchee si beeka muluudhaaf ergamuu turte jallaatti gurguraa fi turte baankeera wanni godhaa fi turte tattaragaa fi turte tana yooniin jeegaa obboleessa kee kan Ameerikaa keessa jiru bal'aa tokko jira kan akka keetiiti abo jeebeete jeetuma achiin bulook na godhe ana bariin jeellal CV obboleessa kee akka gaariitti tolchee isin beeka gaafa isin muluudhaaf ergamtanii jennaan jee tolcheetiin beeka an akka gaariitti isaan beeka tolchee leencoodhaaf isa tolcheetiin beekan akka gaariitti isaan beeka isaan kun amma warra wanni Oromoodhaa waa takka illee ittiin fakkaanne jechuudha. Isinis muramtaniiti arrabni keessan isinirraa murameeti tokko liqimsiisisna. Bikka itti baatan hin jiru abadan bikka takka illee bikka itti baatan hin jiru. Warroottan biltsiginnaa taatan bikkummaan isin itti baatan inuma hin jiru. Warroottan diyaasporaa jiranii ala kana ta'anii waan adda addaa godhanii sun najaa bahan. Warroottan garuu takka bililleen tala abbaa Jufar bikka itti baatu hin jiru atiis. Warroottan asirraa iyyaa turtan kan akka Abdishaa Aggaaroo kan qubni isaa buguddoon qaama keetirra guddaadha bikka itti baatu hin jiru. Bikka takka dantaa keetiif Jimma taata dantaa keetiif ilma mootii taata hin jiru bikka itti baatu diqaalaadha.
diqaalonni bitamtoonni achi keessa jirtan warroottan ala kana biyya galtan takkittiin ta'e hafuudhaaf hin teessu. Takkittiin ta'e hafuudhaaf hin teessu. Laal saamahuuniin hin jiru. Dhiifamni wanni jaamaa sun hin jiru. Dhiifama wanni jaamaa wallaahi takkallee hin jiru. Sigalemi hujiidhatti jirraa yettaniimi amma dhugaa saniin dhufneeti hujii isinii kannina nootiitu hujii isinii kanna. Takkittiin ta'e bahuudhaaf hin teessu. Oromoon akka duriin see'ina har'aan tana. Akka duritti Oromoon gara bal'ataa, Oromoon duwida bal'ataa, Oromoon hammataadhaa, Oromoon guddifataadhaa hin jiru. Guddifataan waan nu miidhe. Guddifattuu tanaatiitu odoo diqaalaa guddisnuuti. Diqaalota akka keessanii kana odoo guddisnuuti waggaa meeqa akkana gabroomne sababa keessaniin obboleeyyan keenyalleen mana hidhaa kanatti rakkachaa jiran jechuudha. Sababa keessanitti obboleeyyan keenya Oromoon qoftiin feestaala uffachaa jirti. Oromoo malee hin jiru ka feestaala uffachaa jiru yaa akhi maalakum. Sabaafi sablammoota 84 jira Itoophiyaa tana keessa akkasuma biyya Arabaa tana keessa jira. Mee nama Amaaraa tokko nama Guraageedhaa tokko nama saba biraa tokko mee nutti fidaa ka feestaala nu wajju uffate hin jiru bar. Oromoo qofa ka feestaala uffatee ati feestaala hin uffanne ati Oromoo ati ummata ijoollee biyya Arabaa tana hin jaalattu itti boonta jedhu kana. Sigale maaliif kun hundinuu gabrummaa hamtuudhaatitu nurra jira jechuudha. Gabrummaa tana biraa haasuudhaaf tokko taanee dhaabbachuu qabna. Warroottan mana Mansuuraa Abiyoot Kaasaayedhaa uffachaa deemtan ballanbaaciyyee hunda ballanbaaciyyee fuula torbaa odoo suuraa Abiyoot Kaasaayedhaatiin deemtuuti suuraa san kafana godhachuudhaa teessa. Akka ijoolleen teenya ta biyya Arabaa feestaala gurraacha kafanaas godhattee firaashaas godhattee ansoolaa godhattee kanateeraa godhattee shamiza godhattee akkana taa'u jirtu kanatti isinis suuruma isaa tana kafana godhattan jechuudha. Isini gaba takkittiin ta'e naftu takkittiin ta'e sigalemi takka inumaatu isin biyya galuudhaaf amatarraa waan taaksiidhaa kafaluudha qabdan. Amatarraa waan taaksiidhaa kafaluudha qabdan. Warroottan bilchiginnaadhaa bilaashee hojjettaniiti taaksii kafaluudha qabdan. Akkanumatti biyya keessa tattaa'uun hin jiru. Akkanumatti jechuudha. Oromoon qawwee waraanni bilchiginnaadhaa hiikkachaa jiru yeroodhaan hidhadhaa. Yeroon hidhadhaati naannoo mana hidhaadhaa san marsaa. Mana hidhaadhaa san marsaa. Hayyoottan keenya nuu eegaa. Hayyoottan keenya yeroodhaan mana hidhaadhaa san marsaatii nuu eegaa. Finfinnee nuti afaan hin beenu jettanii hin taa'ina. Finfinneen teenya eega jenneefu afaan Oromooti miti afaan feetan dubbatanii itti boontanii afaan jinniitu haa ta'u haasawaa ol deemuu qabda. Rakkoon nama keenyaa gaafa Amaara arge mataa lafa qaqqabee deema akka hattuudha. Yookaan rakkoon teessan akka uummata keessattuu biyya faranjii kana yoo taate uummanni keenya bara biyya faranjii jiru kuni Oromoon Oromoodhaa amma odoo afaan Oromoodhaa haasawuuti yoo akka tasaa namni as deemu jiru kun nama Amaaraatiif nama Habashaa yoo ta'e calja bas. Caljee mataa lafa qaqqabee deema akka hoolaadha. Oromoo malee kan afaan isaa qaanfatu nagarre. Oromoo malee odoo afaan isaa jiru afaan birootitti fayyadamu hin agarre. Oromoo qofa kan hin argan. Ka odoo afaan Oromoodhaa qabu afaan saba biraatitti fayyadamu biyya guddatte kanattu hin jiru nama keenya malee yaa qaanfadhaa. Hay biyya sanuu afaan Amaaraa kun wama takkaafuu hin taane. Afaan hojii hin taane. Wama takkaafuu hin ta'u akkamittuu afaan kana dubbattaahu. Afaan kee dubbattee irra si boonsaa bara. Somaalee tana laalame. Somaaleen afaan isiiti dubbatti. TikTok keessatti arraan tana. TikTok keessatti sirba isaaniitiitu deema. Addunyaan sirba isaanii dhaggeeffachaa jirti. Ka isaan hin beekne jiru jechuudha. Ammoo keenya garuu Somaaleen Biritishii barra. والله ما تحصل يعني بالقروج حتى اللوتي بتشتر هنجروا إنه ما نركبتو سوماليا تشمبر أمتا أبشالا بر أمتا سيخنا سيتول تودن دو أمتا عكسي سوماليا تشون
arkachuu fillee dandeessan isin ammoo Somaalee isin ifiifuu akkana bilisiginnaa ifiifuu bulguu tanaati Somaalee tuffatti Somaalee jechuun ummata safaadhaan seehina Somaalee jechuun tan akka Ilhaam Sanfaadha Ilhaam Umar takka isii faadha bikka isiin jirtu laal arra galuu bikka isiin jirtu san teenya takka illee ni jirti eenyu jaaniin maqaa isii eenyu jaaniin ni jirti isiin ni qabna nama achi keessaayis garuu nama keenya kanaatiitu nama keenya kana guddisuu hin feetan nama keenya guddisuu ni qabna achi keessa qabna mucayyoon sun naannoo Arsii ta'ina mucayyoon sun mucayyoo teenya tan Arsiiti ni jirti achi keessa so kanaaf adde caaltuu isaanii roobota takka mana jaarrattee hin beekne roobota haqa ummataatiin mana yookaan jaartuu yookaan bittuu makaddaa eega achirraa kana tarreste garteemi sanuu huccuu dheertuu na uffatte sun huccuu namni uffatullee miti direessi naati qabdu sun huccuu keesha makaddaati naasitti himaati badaw hin beektuuti siigale huccuu naati uffatte direessi dheeraa naati uffattee akkasitti mana jittuu kasi ciistu sun huccuu ilmi namaa uffatee dhalaan aylii qabdu huccuu uffattee ciistuu miti huccuun sun huccuu keesha makaddaatiif qofa tolfamteedha keesha makaddaa ka xilfiidhaa sanuu saljar ka diizaayinaa fi kana kanatti baasanii saljaratti godhanii uffatan keesha makaddaati ati hodhisiistee direessa deebistee uffatte jechuudha manni sunis ni fuudhama sirraa warroottan keessattuu Oromoodhaa akkanaa jettanii Amaararraa manan bitina akkanaa jette maallaqa baastee irraa hin bitin bikkitoon inni itti jaarrate man lafateeti waan keetiin jaarrate akkami waan kee itti kannitee waan kee atummaan maallaqaan irraa bitta ariitee mana khasaasan fudhachuu danda'uudha qabda ariitee jechuudha yoo maallaqallee dhiistaniif yoo waan isaatillee dhiistaniif manni garuu nu hafuudha qaba ari'uu qabdan jechuudha ka Finfinnee keessaatis akkasumatti warroottan Finfinnee keessa jirtan warroottan bilisiginnaa kana jala deemaa ture hunda isaanii ariitanii ablee huddutti fixxanii waan isaan qaban irraa fuudhuu danda'uudha qabdan akkanaa jettee Oromoon nuti mana hin qabnu nuti ala gallaa jettee yeroo tana gartanii feestaalaa fi balaaqalaa uffatanii dildila jala ciisuu hin qabdan deemiti ol bahi Finfinnee arii ummata isaanuu lakkaa qumxaa uffatanii Gondarii fi Goojaamirra as seenu jiraniiti warroottan yuutuubii fi kana piraankii daddalagaa tureef haan agarre warra isaan achirraa fidan sababa idoolii fi sababa adda addaatiin kanaaf namni keenya jaamuu hin qabdu dubbiin ta durii wal adda durillee ummata qaba jetta maallaqa na hatan jetteeti 15 soogidda bituudhaaf Finfinnee tana keessa ol deemta arra garuu nam tokko boonee deemuu danda'uudha qaba boontee deemuu danda'uudha qabda Finfinneen teenya ta'uudha qabdi yeroodhaan hidhadhaa akka ijoollee teenya tawalloo tanatti yeroodhaan wanni Oromoo taate hundinuu hidhattee deemuu danda'uudha qabdan shawaayyeeti qoraaniin deemuu dhiisi dubbiin ta durii wal adda qoraan qabattee jettee fiiguu dhiisi dubbiin ibiddaan deemi laalamma qoraan lafa kaayi hidhannoodhaa ala wanni si baasaa hin jiru qawwee teefannifattee qawwee teessaniin fooqii dhedheertuun akkasi dhadhaabbattu suni haqa keeti waan keetiin waan keesi saamaniiti waan keetiin akkasi ijaarame deemtee mana sani galuu danda'uudha qabda deemtee qabeenya san fudhachuu danda'uudha qabda deemtee hayyoottan kee mana hidhaa sanitti eeguu danda'uudha qabda yookaan mana hidhaadhaa san cabsitanii baasuu danda'uudha qabdan isii galaami kana booda qabsoon teenya ilaa hanqa Gondar ilaa hanqa Goojaan deemuu danda'uudha qabdi boo hay
ilaa hanga Gondar ilaa hanga Goojam deemuu danda'uudha qabdi. Biyya keenya keessa ummanni kun bahuudha qaban gana. Siidaan Minilik nam lamaaf ta'uudha qaba. Nam lamaaf ta'uudha qaba. Daawud Ibsaatii fi Hacaaluu Hundeessaatiif. Daawud Ibsaa Hacaaluu Hundeessaa isaan lameeniif siidaan dhaabbachuudha qaba. Isaan lameeniif dhaabbachuu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif isaan kanaatiitu waan guddoo nu dalaga waan ta'eef hayyoottan keenya kunis Jooharii fi kunis waan isaan godhan akkasuma jiraate isaan gana hin dulloomne warra lubbuudhaan jiru kanaaf waan adda addaa godhachuu danda'an godhuufillee dandeenye jechuu isaan. Kanaaf wanni goonu maali? Wanni goonu siidaan kun sun achirraa ka'ee Finfinnee san keessaa buqqa'ee waan biroontti nuuf jijjiiramuu danda'uudha qaba. Wanni Oromoo taate mataa kee ol qabattee tokko taatee wal jala deemuu danda'uudha qabda. Sirba itti deebina. Sirba itti deebita. Sirba amma dura itti nyaadhamne beeke. Bilaash lafa tumuun hafuudha qabdi kana. Sirba itti deebita. Sirbeettee lafan dhiitiin kana dura lafatee tana xaaharsi. Lafatee tana fincaan silaa ummanni lafatti fincaane san lafa san qulqulleessi dura. Fincaan Adaanach Abeebeedhaa lafa fincaanaa turte. Fincaan ummanni kun najisoonni lafatti wanni godhaa turan lafarraa kaasuu danda'uudha qabda. Hacaaluu ajjeesneeti Jawaartu nuu hafa warra je'esan firdiidhaaf dhiyeessuu qabda. Warroottan Hacaaluu ajjeesne Jawaartu nuu hafa je'esan miidiyaarra jiran viidiyoon isaanii ni jira takka takkaan. Hattan hanqa warroottan Amaaraa warroottan yuutuubii qabu akkaawuntii yuutuubii isaanii irraa fudhannu hangas takka deemna laal. Qalbiin teenya bar waan xixiqqisoo waa hundaa hin dhiisnu baretti ittiin dhiisnu maaliif qabeenya keenya bar kun hundinu lafa teenya irra ta'anii baratan lafa teenya irra ta'aniiti waan san hunda harkatan jechuudha. Kanaaf yuutuubiitu hin dhiisnuuf yuutuubii isaaniitu irraa fuuna. Wama takkallee itti nambisu wama takkallee waan silaa nuti akka Oromoodhaatitti isaaniif dhiisu tokko hin jiru. Yeroodhaan deemaatii qabeenya baankiidha. Qabeenya biiroo keessa jiru waan sila achi keessa jiru hunda akka isaan fuudhanii karaa biroo hin dabarsine deemaati kontirool godha. Deemaa kontirool godha yeroodhaan kontirool godha. Meeshaaleen gurguddoodha hedduudhaatitu jira. Meeshaalee kaameraalee TV OMN faadhaa jira. Waan adda addaati jira. Waan san hunda deemaati yeroodhaan kontirool nu godha. Ni beeytan mataa lafa qaqqabdanii hin deemina yaanaas. Deemaati Abiyoot Kaasaayedhaa hin jiru. Khalaas. Abiyoot kutee jira, du'ee jira. Wannummaa sodaattu hin jiru. Wannummaan ifduuba si deebisu hin jiru Oromootiyya. Yeroodhaan deemiiti hayyoottan keenya akka isaan mana hidhaasan keessatti rakkoon takka irra hin geenye deemaatii nu eegaa. Fagaattanii Finfinneen teenyaa hin je'inaa. Ka Finfinnee hin dhayne Finfinneen teenya jechuu hafuudha qabdi. Ummanni keenya hoggaa baadiyyaa keessaa Finfinnee dhufe warroottan lafa sanirra jirtan warroottan sodaattaniitillee taatu afaan jijjiirrattanii afaan birootiin haasoytan ummata keenya kana harka qabaatii agarsiisa. Harka qabaatii agarsiisa. Haa waan fudhatanii isin yoo sodaattan warrichi keessa jirtan yoo isin sodaattan ummataatiitu summiidhaan isin hadooche yoo isin sodaattan warroottan lafa Harargeetii fi Arsiidhaa fi Jimmaa fi Shawaadhaa fi kana keessa Amboodhaa fi kana keessa ol deemuu jira. Finfinnee tana to'achuudhaaf agarsiisuu danda'uudha qabdan isin warrichi keessa jirtan. Oromoon akka Oromoodhaatitti saba bal'aa achi keessa jiru hin tuqu. Waan isaa immoo ni hambifata. Waan isaa hin dhiisu. Saba biraa haa dha'uu hin jenne nuti. Saba biraa haa saamnuu hin jenne. Saba biraa hin tuynu nuti akka wanniidhaatitti akka Oromoodhaatitti akkuma dursanitti nu keessa haa jiraatan. Garuu
waan keenyaan dhiichisuun hin taatu. Dhiichisuun hin taatu. Akka Walloo kanatti hidhattanii hidhannoodhaan waan silaa sabni fedhu galmeessuu danda'uudha qabdan. Hojii akka Walloo kanatti hojjechuu danda'uudha qabna. Waa hundarratti wal deeggaruu danda'uudha qabna. Waa hundarratti wal cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabna. Kanaa achi qabsoon hafte jettanii hin eegina. Dhaaba keenya kanaafis gargaarsa ta'uu danda'uudha qabna. Ummata isa feesisa. Ummanni hoggaa akkana girji'ee deeme khalaas jaanitu warri silaa bikka hojiidhaa jiru wanni silaa masraa beetii gurguddaa hunda keessa jiru dhiisee kuta jechuudha. Kanaaf wanni isin gootan yeroodhaan deemtanii bikka gurguddoo hunda qabachuu danda'uudha qabdan. Akkanaa jettanii hin sodaatina. Nam tokko hawaa isin godhu hin jiru. Duraanuu wanni isaan sodaatan nu sodaatan. Nu sodaatan jechuudha. Hay. Amaara hin agarre warra kitat zimat yoo warra deemeetuma harka kannatu. Tigreen amma numaatu akka numaatu nama guyyaa soomanaa oolee akkasitti irra deemtee maangoo takka takkatti kannuudhatti jirti. Soomana fursiisuudhatti jirti jechuudha. Meelaala ajaa'iba rabbii kana. Warra silaa kitat zimat jee akkasitti qawwee hidhatee juntaan maaxfaataan labban. Juntaa kana dhabamsiisuudha qabnaa jee fiigaa ture. Arra juntummaan sun salfii isaan naqee salfii isaan naqee isaan kana soomana fursiisuudha jira jechuun waraana abiyoot kaasaayedha ilma xamanjaadha. Sharaaba itti ol qabee takka takkaan itti kannuudhatti jira. Gartaniimi eenyu azaanee hin beeku garuu waraanni abiyoot kaasaayedha nagayaan soomana isaa furee sharaaba isaa dhugee tattaa'uudhatti jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati gaa. Waan ajaa'iba. Garuu nuti tan akkana laaluu hin qabnu. Injifannoo ummataa qofa sheer godhuu hin qabnu. Injifannoo ummanni keenya godhe sheer godhuu danda'uudha qabna. Tanaan ummata keenya kakaasuu danda'uudha qabna. Warroottan aktiivistoota ifiin jettan waan ummataa sheer hin godhina kana booda gahe khalaas. Gahee jira. Nu gargaaranii jiran nuuf gaha kana booda. Dhageessanii warroottan silaa aktiivistoota ifiin jettu hooleyyii. Qabsoon ati wanni ati ganaa sheer godhuu qabdu waan Oromoodhaa fi Oromtichi qofa. Waan Oromoodhaatii fi Oromtichaa qofa gana gahee jira. Ummata keenya waan keenyarra nuuf jajjabeessa. Nuuf jajjabeessa. Ummanni nu gargaaranii jiran haa galatooman. Haa galatooman. Ammoo nuti yookaan hin jabaanne ta'e deebi'anii ummannummaan kun nu dhawuu danda'an jechuudha. Nu dhawanii nu liqimsuu danda'an. Deebi'anii nu ergachuu danda'an. Deebinee isaaniif opiidiyoo ta'an areemmaa saareetti. Tunis gaafiidha beeka. Ammoo teessanii ummanni kun finfinneedha nuu kannuudhaa deema. Finfinnee nuu kannee gad deebi'uudhaa deemaa yoo jettee kateessee firra raftee yoo taate yaa weelak. Wallahi sabaataan hin jiru. Namni finfinnee dhufee finfinnee qabatee 4 kiiloo san ol seenee siif gadhiisu hin jiru beek. Sanuu finfinnee akkasitti jaaramte. Abiyoota akkasitti tolchee akkasitti biraa ka'ee kutee jechuudha. Akkasi ka'ee biraa kutee gaa. Gartanii finfinnee 4 kiiloo mangistuu Hayilamaariyaam Zimbaabuwee raasitti kontirool godhu. 4 kiiloo Minilik qabrii keessa amri itti kannu abiyootitti. 4 kiiloo Hayila Sillaaseen qabrii keessa yookaan siidaan isaa achi abiyoot kaasaayedhaatitti amri itti kannu bar ilaa arraan tanaa kanuu kana nu bulchaa jiru waa abiyoot kaasaayetii miti bar. Reef kan nu bulchaa ture bar. Minilikii fi Hayila Sillaasee isaantu nu bulchaa ture malee abiyoot kaasayetii miti. Gartanii? Kanaaf harroonni keenyaas warri biyya keessaa iyyuu jirus artiistootaa fi aktiivistoonni hundi isaanii reefkaaf ergamaa turan jechuudha.
arra takkittiin isii hafuuran baastu takkittiin isii Mustafaa Jaarraa yaa hoolicha hola abiyyi kenna yaa cabaqa afaan caccabaadha kama qaawuu yaamuu hin beene jalla afaan Amaaraatiif afaan Oromoo wal keessa laaqu arraba keessan sirraa murame liqimsuu danda'uudha qabdaatis arrabni keessun sirraa murame akkasitti si liqimsiisuun dirqama CV Hangaasaa Ibrahim jechuudha liqimsuu danda'uudha qabda liqimsitaa miti liqimsita Hangaasaa Saaliyaa Saamiirraa saphiin fuguureeti sirra keenya gaa hin jiru khalaas achumatti opereeshina si goona maaliif areeda baasuu didde nyaara baasuu didde shamisa adii uffatteeti hoggu takka furriidhaa fi kana maaliif furriin faan keessattuu asiidha nyaaraa fi kana firraa xaxareede hanga duraan Kanadaa tana keessa babbaastelleedha amma gaa wanni goonu Saaliyaa Saamii irraa wal qabnee rifeensa isiisan irraa murree takka takkaan sirra dhaabuu qabna jechuudha takka takkaan sirra dhaabnee akkasitti ka rifeensi keessuun bikka harkatu goona akkam goonare hay deemiiti turkii deemiiti wanni ta'e isin jen eenyu Ahmaddiin wannidha maali Hangaasaan obboleessa keeti moo maali hartawammoo bikkittoon bikkatti haqqisanii miti barbo maali eenyu si ulfeesse an dhiira ulfooytee haqqistu waan agarre dhalaadhaatiitu irra jira intal maal taate Ahmaddiin zakkii jetti dhiirtimmaan tanaatiif dhalaa namaan tanaatuun hin beekamtu hundaafuu taa'e eenyu akkasi ulfeesse hin beeyni bar warri bilchiginnaadhaa kun hin beekamu bar hin beekamu akkuma gurbaa keenya kan Ameerikaa tana keessaa halloo dhiiree jennaan uummata akkasiisanii halloo dhiiree jennaan warra waa lamaan deemuu san gartanii kana jee deemuu san akkasii jaamna nuti uummata akkasiisan akkasii jaamna dhiira akkasiisan faadhaatiitu jira kana jee sanuu funyaan kanallee uratee deemaa akkam bineensi yaa qiqaan fadhaa kaa salaxxantan hogga jennee hay bar sammuun teessantuun hin jijjiiramne bar huccumaa fi biyya jijjiirrattan malee sammuun teessan hin jijjiiramne suuta deema warroottan wanni taatan suuta deema suuta sigale isinii kana yoo fidanii wallahi akkanatti isin qaa'im cinaa ijoollee biyya arabaa tanan geessanii beeka cinaa ijoollee biyya arabaan geessan awo booyyee nutti hin argin gaayaa wanni manni bilchiginnaa kun beekaa yoo wanni godhan hay sabboontu sabaa ifin jettisanu bahe keessa najisa sabboontu sabaa abbaa keetii sabni kee haa baduuti bahe tayyuus bahe keessa takka teetii tana tan tabutaanti mandiila godhanii fi furriidhaan irraa xaragadhu jaaniin takka teetii tana wucii kasi ijjitii haa baatu bahe balla dhufan gaa kun amma warri bilchiginnaadha ammaan tana dhufan isaan eega tabrii dhume booda isaan dhufan gartanii ummata akkanaati jechuudha ummanni bilchiginnaa jechuun ummata akkanaati takkaan isin beena ammaan tana takkaan ani Oromoodha waan mana jaarradhee fi akka mana kiyya sanarraa hin jiisineefin abiyoo deeggara hin jiru wanni akkasii hin jiru ana silaa kamaallaqa fudhatee asii biyya galuu danda'u ana ture dhugaa rabbi wallahi ana ture gaafa Hangaasaan faan galan maallaqa doolaara 60,000 kannamuu ture doolaara 60,000 dideetiin hafe okay maaliif wanni sun nan baasu jechuudha hay waan san nyaadhee Oromoodhaan walitti diinoomurra yooniin lakkii jee yooniin hafe irra naa wayyaadha jechuudha arra kunoo nagayaaniin taa'e akkaan fedhetti yaada kiyya kannadha jechuudha yaada kiyya nuti warra nu as jiru biyyatti murtiin nutti kannamte abalu yoo biyya dhufe akka hidhamu yoo naannoo kanaa kana ga'e akka hidhamu ta'anii nutti wanni godhan jechuun nutti murteessan ummanni bilchiginnaa hangas takka ummata sammuu hin qabne hangas takka ummata sammuu hin qabne jechuudha ummata nama Oromoodhaa mana hidhaatii gabbaasee rasaasaan ajjeesee bineensa nyaachisu
ummata akkanaati jechuudha. Ummata akkanaa kana dhiisuudhaaf illee hin teenyu, araaramni illee nu jidduu hin jiru isaan waliin. Hin jiru. Jawaar haa araara haa goonuuf jee araaramneefis garuu ummata badii isaaniitti irraa deebi'uu miti. Hin deebitan isin. Ilma Oromoodhaa ajjeestaniiti bineensa nyaachisaa turtan. Ilma Oromoo fannistaniiti haadhaa fi abbaa duratti ajjeesaa turtan. Odoo haadhaa fi abbaan arkanii ajjeesaa turtan jechuudha. Barboo namni qaanyiidhaa bar. Haadhaa fi abbaa ilma isaanii dhale duratti ajjeesu jechuun bar waan hin taane bar. Kanaaf tun hundinuu odoo jirtu cal jechaa turre jechuudha. Akkasuma wajjin hoolayyiin juntaa deetun hoolayyiin biltsiginnaadhaa ol baatee iyyaa turte jechuudha. Ol baatanii iyyaa turtan. Arrallee kayyuu tokkoon harkeessa bineensa eenyuu jettan eenyuu Dr. Maarree Shurrubbee jettan tokko. Karabbiin furrii tana deema godheef. Karabbi moon furru mataan agartanii mi jee kana keessaa funyaan isaa kana qotee akkasiin liqimsee kanatti wanni godhu tokko. Isa sanfaa jira kam. Isa sanilleetu arraan tanallee ol bee waa dubbataa kam. Dhugaa rabbii. Saba walakkaa namni hin baratiin kun rakkoodha qabaan baanan dhugaadhaa bara. Arrallee waan biyya keessa deemaan arkuu kam. Isaa ifiifuu waa takkallee hin beene informationaan isinii kannaa eeguun. Karaa. Information maal nuu kannitame? Mee atummaan information akka uummata keenya kanaa kannita ijoollee biyya Arabaatiif. Ati ifiifuu riskii barbaaddata goda keessa jiru. Maal information ati kannitu? Warri silaa information kannuu danda'u shamarran keenya kunoo. Warroottan mana madaam keessa jiru. Isaan faadha warri silaa information kannuu danda'u. Maaliif? Kafiilli isiidhaa yookaanum ammiin yookaanum jaarsi madaamii isiidhaa yookaan shurtaa taha. Yookaan itti gaafatamaa shurtaa taha. Yookaan itti aanaa shurtaa taha. Isa faadha silaa kan isaan faadha warri silaa information nama keenyaa kannan jechuudha. Isaan. Sigalee. Odoo arkaniiti beekaa caljaan. Kanaaf gana warroottan isin information irraa fudhachuu qabdan shamarran keenya isaan kanarraa fudhadha. Warra dhiiraa itti dhiisa. Itti dhiisa. Shamarran bira jira information isaan kana warroottan gurguddaa walii warri dalagu isaani. Namtichi isiin bira daleedu mootummaadha. Ummata akkanaati hojii dalaydi jechuudha. Kanaaf isaan kana bira hoottaati mi arraan tana bareedduu teenya maaltu jira informationii maal dhageessee isin haa gaafattu. Arra qabaan ni jirti. Obboleessa kiyya tokkoon bikka biraatitti ergadheeti. Qabaan ni jirti jettee haa gaafattu. Hogga sanitti hima. Waan beekuuf waan isiin tun isa bira hojjettuuf akka isiin obboleessa isii sana ergattee obboleessi isii sun haajaa isii baasu wanni kanaan ni jirti qabaan akkanaatitu jira akka obboleessi kee hin deemne itti himi jaan waan dura isa gaafatteef hogguu itti hima jechuudha. Akka obboleessi kee bikka kanaan dhayne itti himi jaan. Akka obboleessi kee gadi hin baane itti himi jaan. Odoo hojiidhaaf hin bobbaane jechuudha. Kanaaf shamarran keenya information hin dhabdaniiti isin kootaati ijoollee teenya tana waan akkanaati irratti wanni godha. Rakkoon teenya bar durmaanuu silaa waan akkanaa silaa waliif daddabarsine hangas takka namni keenya akkanatti rakkatu beeka. Nuutiitiitu ummata if dagate. Nuutiitu silaa ummata silaa laaftutti qabaadhaa fi waan adda addaatirraa odoo if hambisuu dandeenyu waan hin jirretti if wanni ta'e jechuudha. Gartanii? Kanaaf ammaas warroottan haftan bifa kanaan wal hambisa. Bifa kanaan akkam ammaas sagalee warra kannatu ta'uudha qabdan. Maaliif jennaan yoo isin amma aktiivistii taatan yoo isin amma ol baatanii laayiviidhaa fi kana haasoytan akkuma Ustaad Sa'ad fa'a akkuma Abdii Komedii fa'aadhatti dafanii yeroodhaan isin baasan jechuudha. Yeroodhaan isin baasan. Amma warroottan achi keessatti hafan
warra sagalee ni hin qabne jechuudha. Warra takkaa ol baheetiis hin dubbatin ummata akkanaa kana jechuudha. Kana waan ta'eef namuu bifa dandeessaniin warra sagalee ifiifis ta'u nama ifiitiifis ta'uudha qabdan jechuudha. Sooshaal miidiyaa waa takka illee hin qaanfatina. Ummanni Amaaraa warra kunoo asiin taattuu qabuu tuututu ol bahee iyyaa jira nama isaaniitiif. Ol baha ijoollee teenya akkana jettanii sodaatina. Shamarran illee yoo teesse dhiirti garuu ol bahuu danda'uudha qabdi. Ol bahaati nama keenyaaf sagalee tahaa wal cinaa haa dhaabbannu wal haa gargaarru. Shamarran karaa keessaatiin wal jaartee waan gootu haa gootu. Dirqama isaanitti hin kanninu ol bahaati haasa waan jennuun. Isii waan dandeessu haa gootu. Isaaniifuu mootummaa if dandeesse waan tahaniif shamarran mootummaa if dandeesse waan taateef teessee nu ajajuu faa dandeessisiin. Kana godhi akkana godhi jettanii amrii nutti kannaa ni goone isiniif. Isin nuuf nu gusoota keenya isin. Shamarran biyya Arabaa isin amrii nutti kannuu dandeessan. Nuti isin jala jira jechuudha. Miila keessan jala jira nuti. Yoo akkanatti jalatti gallaaltan nuutiitu isin jala jira jechuudha. Isin nu oli yoomuu taanaan kabajaadha qabdan. Gartanii laaftuttiif hin laalina. Shamarran teenya ta'u biyya Arabaa hogga jennu laaftuttiif hin laalina. Isin kabajaadha qabdan. Keessattuu ijoolleen teenya ta'u biyya Arabaa jettu tuni waan feete ta'ii yoo mulu taanaan kabajaadha qabda obboleettii tiyya. Na biratti, namuu biratti, sheeka biratti, abaluu hunda biratti siini arraan tana sheekotiin teenya ol baate. Siini arraan tana masgiidonni kun hundinuu jaarame. Siini kan arraan tana wanni adda addaa deemuudhatti jirtu jechuudha. Sii kan ilmii tana hunda akka isiin faffacaatu taasisee bara. Qarshii ati baastee ustaazotatti kannitee sheekotiidhatti kannitee masgiida ittiin jaaranii masgiida san keessatti darasaan adda addaa ittiin barattee ustaazonni adda addaa ittiin as ba'uu danda'an waan isin gootaniin ijoollee teenya qaqqaali. Ifin tuffatina akkana jettanii ifin tuffatina. Warri biyya faranjii waa takka illee hin goone. Miidiyaa guddaa OMN kana gaddaabdan. Miidiyaa Nuural Hudaati gaddaabdan. Miidiyaa Islaamaati gaddaabdan. Wanni isin hin godhin hin jiru. Isin galeemi. Kanaaf dandeettiin teessan hanqana jennee fixuu hin dandeenyu. Lakkooyinee fixuu hin dandeenyu. Gaafa namni tokko waa ta'eef duuba hin deebitan. Akkuma fakkeenya obboleessa keenya obsa Ahmaddiisan fakkeenya jechuu kiyya. Isa qofaa otoo hin tahin nama isa dura illee jiru hedduudha waan wanni gootaniif fakkeenya isa fudhachuu kiyya. Kan ittiin akhiraa kan gargaarsa barbaadee gargaarsi godhameef namni ittiin akhiraa waan isa taheefiin kana kaasa dhiifamaa wajjin achumaan obboleessa keenya rabbiin waa fayyisu jenna. Amma baadiyyaa keessa deddeemanii sheekaa fi kana kadawaadhaa fi kana beeku itti lallaaluudhatti jiran obboleeyyan isaati. Kanaaf rabbi haa fayyisu jenna. Hanqa ka ittiin akhiraa obsa Ahmaddiin. Hanqas takka beekigaa kan silaa yeroo silaa shamarran keenya kana booda gargaaruudhaas hin danda'anii ijoollummaan biyya Arabaa jettuu khalaas gargaarsaa fi kana hin dandeessu isaanuu biifuu gargaarsa fedhanii jenne yeroo nutuu harka waliin marannee teenye wallaahi tan kumaan kanneettu tan kuma lamaan kanneettu tan 500 jettu hanqas takka wal dorgommiidhaan qarshiin walitti guuramaa turte akkasitti ergamte jechuudha. Isni kun warra laafee miti sanuu beeke biyya Arabaa qofarraa beeka. Biyya Arabaa qofarraa gargaarsi kun hundinuu ka behe jechuudha. Ka biyya faranjiidhaa ni takkata. Garuu gargaarsi biyya wanni dhaa kun ka biyya Arabaa kun hanqana jennee fixuu hin dandeenyu. Kanaaf bakka jirtanitti rabbi qabaa isinirraa haa qabu. Rabbi hamtuu isinirraa haa qabu. Warra keessa rabbi isiniif haa dhiisu. Wanni isin baastan tabarakaa haa taatu. Gufunni isin harkin isin hin jenna ijoollee teenya qaqqaali. Si galee amma wanni isin gootan
wahis walirra kaayachaa arabaa fi kana qarshii teessanillee nagarsiisina tabiraa wanni isin gootan qabsoodhatti akka ummanni keenya kun fuula deebi'u godha akka ummanni keenya feestaaluma qofa uffate akka hin teenye oromoon feestaala qofa uffate akka hin teenye namni keenya takka waan takka fitti keenyaan akkuma ummata lumuxii kanaati khitarirraa hin baasu oromoo kanaaf wanni isin gootan yeroo hunda feestaalaan taa'u odoon ta'in qabsoo babal'achuudha qabdi ka feestaala uffatu haa uffatu ka waan biraa dalaguus haa dalagu maaliif jettan feestaala kana dura hin dhaabbanne karaa tokko karaan an dura dhaabbadhuun ni jira karaan tokko karaan dura hin dhaabbanne jira karaan an dura dhaabbadhuun gaafa jawaarfaan hidhaman irraan deebi'a gaafa jawaarfaan hidhaman huccuu keelloo haa uffannuu jennee turre ani nuffanne waan san maaliif waan nuti waan takka hogga eegalle galmaan ga'u waan hin beeyneefin firaa dhiisiyaan keelloo naa uffatamuu keelloo naa ta'uu miidiyaan kunis keelloo haa ta'uu wanni hundinuu keelloo haa ta'uu ja'amee ture nam tokko keelloo san uffate kamana hidhaatii hayyuu baase hin jiru kamana hidhaatii nama tokko ka hidhame baase hin jiru kamana hidhaatii waan takka godhe hin jiru kanatti keelloon sunis keelloo ta'e hafe jechuudha feestaalli kunis feestaala ta'eeti hafuudhaa deema maaliif namni silaa hogga waan takka uffatu hogga waan takka godhu khasilaa waan kana fuudhee walitti qabee hujiirra oolchu jiraachuudha qaba ture bikkata nagaa rakkoo teenyaa beeka kan uffatu hedduu qabna kunooni jiran hattan sareelleetu uffataa jira bara sareelleetu uffachaa jira garuu hayyootan ala kanaa ni qabna kan barate ni qabna ka dubbumata na fuudhee bikka waa laaltu nuu geessu dhabne jechuudha kanaafin jaa ummata keenya hujiidhatti yoo hin jijjiirre akkamatti uffanneetuma deemuun faayidaa hin qabdu akka amaara akka hin taane amaarri gaafa moohame gaafa waan godhu dhabe እምዬ ኢትዮጵያ መቼም አንቺን ላጣሽ ነው ወይኔ እኔ ቆንጆ alaabatti marame jechuudha akka waan alaabaan sun loltuu fi akka waan alaabaan sun qabsooytuu fi sanitti marame jechuudha ወይኔ ውለታሽን እኮ ነው የበላውን ወይኔ ውለታሽ እኮ ነው ያለብኝ ወይኔ ያስይ ውለታ እኮ ነው ያለብኝ ኦዱማ ጀኡቲ አከነት ኦዶ ቦየኒ harkasaani khannachaa jiran jechuudha gartani isaani warri fiigee harka kannatuus gaafa miidiyaa irratti ol bahan hin danda'aman ana silaana taate wallaahi warruma asirra iyyuu kana gartaniimi kan akka hangaasaadhaa kan tan akka saaliyaa saamiidhaa tan akka mustafaa jaarraadhaa tan akka caalaa bultumeedhaa isaanuma kanaan ibiddatti wanni godha hanga wayyaa abiyyiin haa galatoomu warrootan ilmaan oromoodhaa rakkaa turan warrootan ilmaan oromoodhaa ajjeesaa turan qabaleedhaa fi araddaadhaa fi kana hunda keessaa wali qabee kara dirree lolaa geessee godhee jira achitti daaraa ta'anii jiran sababa saniin ummanni keenya qabbanti takka isaan seentee jirti duraan bar namni keenya hafuurri itti kutameeti bar yoo bar fincaanillee isa qabee bar namni bar akkanatti ifu kaamsee if qabee dhaabbatee wanni ta'uu ture bar fincaaniitiif nama firraa eegaa barboo namni keenya duraan amma garuu ummata san hunda warra silaa nama keenya saamuu ture warra silaa nama keenya kadeemu hunda dha'uu ture hunda kitatii kana keessa fuudhanii hucciisan jechuudha achitti kitattee hafe jechuudha namni gartanii achitti warra silaa ganda keessaa nama ajjeesaa ture hunda fuudheeti abiyoot kaasaayidhaa haa galatoomu geessee bikka lolaa sanitti godhee hucciise jechuudha aboo silaa tan akka saaliyaa saamii jeedalloo tana silaa fuudhee achi geesse ifi kan akka hangaasaa ibraahim kan qocaa shamisa adii uffatee asii odoo furrii firraa haxaa'uu nyaara firraa haate kan barboo namni bar deemeeti if tottolchaa bar namni bar deemeeti bar yaa akhi rifeensaa illee taatu wanni godhataa bar deeman akka hay abo bar yoonii maanyaadhaa rifeensa bobaa jalaa yookaan hasabiidhaa gartaniimi
sambar rifeensa isaatirra godhateeti boonee taa'uudha jira bar maaliif jennaan gaa wanni kun shurufkaa hin dhabu doodoraantii fayyadama doodoraantii fayyadama maaliif rifeensi ittiin jabaadha rifeensa gadiisan waan ta'eef kunillee laafaadha garuu kachi gadii sun kasabiidhaa sun hedduu jabaadha jaan hedduu jaba shuboo meeshaadhaa fi kana ittiin diddiqanirra isaa jabaadha jaan numaatu saniif amma rifeensi yoonii maanyaadha akkana je'ee silaal akkana je'ee qilleensi fedhe yoo dhufe gartanii akkanaa je'ee hin jiisu san amma qilleensa tokko amma tan akka saaliyaa saamiidhaa keessa deemuu hin dandeessu yookaan dhagaa gurguddaa lama gartanii asii fi bitaa fi mirgatti yoo kaayattee deemte malee saaliyaa saamiidhaa deemuu hin dandeessu. Dirooniin kun eessa ga'ee itti barsanu qabsooytuu teenya asmaatanya way caakkaa nugus ወይ ዘሪሳሊያ ድሮን እኮ አንቺ ጋር እየደረሰ እኮ ነው የት አባሽ ነው ታዲያ የምታመልጪው አሁን የሰባ ከዲዲ ፊደማ ወሎ ዳን ገርጋራ ወኒ ዳን ገርጋራ የቴቲ ዱራ ማለቀ ወሎ ዳቲ ከና እንደ ድርግም ጎቴ ፊቴ ኡስቴት ሃኡ ቱርቴ ነሙስትን ዱበኔ ወሎ ዋንታ ሐኒፊ ወላሂ ስላራንተና ማለኒ ሱማለቀ ሐረር ጌቴ ፊ አርሲ ስላታቴ አኪ አማራ ኛቺስቴ ማሊ ቡመኒ ኩንሰኑ ኡመተ በየነቴ ለፈራኸ ኡሌምቲ من أرسيتي ومن أرجيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوم والله تاتي كرو بقوم جول والله تاتان والله بر أمني والله يجمبر بر وان خنا وان سنين مالين كياسا يتبر وهي وني ورون تنتيني بر أوما عجائباتي بر أمني كن يا أخي خن مالك يصير عادتين هاينا جميني خن أرشي يصير ولك أبديب سنتين هاينا جميني جولة والله أك جولة والله تتي أرشي سن متى إسيتين ولتك أبدي بكك أوين نجر أنا إساني هندك أوي ولين جهات رنجيتور أكستي أدوك أبساون قرآن دودل تشافي خنا هند خر سنايبر جيرتان خنا هنا والله يتون والله جادرانو متى يفدن ده والله جادرانو يتطريزي قالني خداودي بسارة هات أوه بك سيدا مليلك خئ داودي بساتيف أحبتشو لقبه داودي بساتيف سيدا مليلك أحبتشو لقبه يتشو له إراشي دربني سيدا نايلا سلاسي خئ خان هجالو هندي ساد أحبتشو لقبه يتشو له تنرت أورمو وليغلو قبضه أمو باديا خيسة تيسي فننتي ينجين yeroodhaan ol gali habibi yeroodhaan ol gali tiitaay deemnakka waa takka wanni sodaattu jiru hayyootan kan hidhamee jiru gartanii deemaati qawwee bitaddaa qawwee waraanni bilxiginnaadhaa hiikkachaa jiraati wanni teessee wanni qabsummaan ati bilisummaan mana sii dhuftu hin jirtu bar aktiivistii fi artiistiidhaa fi kun hundinuu biyya alaa tana galaniiti bararraan tana qabsaa'u jirani ummanni Tigreedha ay maal taatan namticha eenyu siyya abraati ettanii kaman wanni dhaato Tigreedha galee jireenni nu tokko isaanii nafne garuu keenya hoo anafnaaf yoochus miidiyaa namaatirra deeman kana booda qabsoo ummataa sheer godhuun hafuudha qaba piree dhumee jira jechuudha sigalee dhumee jira warroota nabiyyiidha salbaataa nume jee arif wuxaa kasii fasaam beekeessa naal abuuk kana faadhaa jiramma rakkataa wayii rakkata akkanaa jiramma fasaam ilmoo haatii ispeermii dhumeen dhalte afaan kiyyan bu'in waan hamaadhaan siin jaa يومك بالك اسبرمين يتولدكو ينفسب خنا جريتشورا افانك يبوتي بقلاوا وانانجي بقلاوا نما ربسا اسني اكنا خن امتك قشاش اكنا خن امتك يفندن ديني امتك اكنا خن يجورا حفورا باسنا واجتني دي وان برانا ما افاني باستن
isiniin jaamiti isiniin jaan kuni ana bar de am tuqame khanin sifin deebisne nafwan akka namaatitti mataa lafa gaqqabee deemuu hin beekan mataa lafa gaqqabee wallahi deemuu hin beekan aaduma dhugaa jirtu sitti himan sigale baqlaawaadhaa jitu akka ummata kaaniititti waa jennee bira kunna no aastaatti qaallooni hay arrabni namaa siif eeba warri keenya naan hin jenne arrabni namaa siif eeba haatiti janaan hin jenne firraa deebisii naan jaan malee takka naan hin jenne ansin kabaju dhugaa rabbi tolcheetiin sitti kannaan hidhachiiseetiin sitti kannaan sigale hanqaan jaartii qabaattu butaantii jaartii teetii sirraa baasee fuularra siyaa takka sigaleemi hangas takkaan siin jaan suuta deem nan beetu sin beeku walaa ta'arifni walaa baarifa kana yaa khara suuta deema warreen kophee miila ol baaneeti laayivii teenya irraa kafalleeti haasoyna yaada keenya dabarfanna yoo siin taane kutuu dandeessaachi bakka suuta deem ummata akka beeraatitti jee haasoo kolkolee hunda isin biyyaa fi huccuu jijjiirrattanis sammuun teessanii jijjiiramtu isin beenaati fasaamochi isinii kanaatiitu sanuu isinii kanaatiitu wahi goonaa ettanii deemtan maal gootan mee hooleyyii hunda feestaal uffachaan oolin feestaal gurraacha uffattee dhiiste waa takka warri silaa keelloo huccuu keelloo uffatee jawaar faa'uu baasuu hin dandeenye khalaas baasii birraa feestaala ijoollee bijaara baat waa takka illee godhuu hin dandeessu booyaa ooluudhaa miti bara yoo waan uffattu san hojiidhaan agarsiiste ahla wasaalan ilbas garte kanaaf dubbiin keelloodhaatii fi dubbiin feestaalaatu wal fakkaatti kanaafin tana isiniin jaa akkasii nageetti nu jiraadha fayyaa nuu tahaa warroottan bilxiginnaa yaa waylakum arrabni keessan sun murameeti afaan keessa isinii taa'uudhaa ta'a warroottan wallisuu turtan ka oromoon du'aa ture arrabni keessan sun murameeti afaan keessa isinii taa'uudhaa ta'a keessattuu artiistota harargee tana keessaan goflaa baasaa fiigaatu turte hafuudhaaf hin teessu takkittiin ta'e hafuudhaaf hin teessu takkittiin ta'e hafuudhaaf hin teessu maafi rahma hin jiru isin akka ummata odoo salaatu jiru salaata cabseetitti lakkaawamtan maaliif namni odoo qabsoorra jiru qabsoo cabse akka nama odoo salaata jama'aa nama hojii salaata cabseetitti lakkaawamtan jechuudha isin ummata odoo oromoodhaaf hojjechaa jiru oromoodha garagalee jechuudha isin buda ni jirtan arsiidhaa fi harargeedhaa fi shawaa tana keessa ni jirtan isiniin kun hattoonni ni jirtan jimma dhiise hangan qabdu rabbi jalaa haa baasu garuu ummata TDF kana wallahi rabbi isin haa baasu ummata TDF amma gaa ummanni keenya kajimma maallaqa olii baasa nutulleen isin cinaa dhaabbanna maallaqa olii baasaatii magaalaa Tigraay hanga tokko hijaarraaf an dhugaadhaan isinitti hima abiyyi keenya jettaniit iyyaa turtanii nutilleen keenyaa miti jenneeti firaachi dhiibaa turre arsiilleen firaachi dhiibe oromoon tuunilleen firaachi dhiibde isin garuu ila ammaan tanaa keenyaa jechaa jirtanii kanaaf yeroodhaan maallaqa olii baasaare yeroodhaan oromoon tuunni isaa isin cinaa dhaabbattu yeroodhaan maallaqa olii baasneeti waan takka goona tan haa goonu akkasii yeroo gaarii qabaadhaa jimma ugaaniin jiru jimma guutuudhaa miti jimma kana keessa wallaalaadhaatiitu jira sabaa fi sablammoota hedduudhaatiitu jira
warroottan maqaa jimmaati waan adda addaa hojjetu jira. Maqaa jimmaa kana xureessuudhaaf, maqaa jimmaa kana waan adda addaatiin balleessuudhaaf warroottan waan akkasiisan hojjechaa jiru jira. Warroottan amma jimma keessaa loqoda jimmaa haaseedhaaf jimma yennee yaamuu hin dandeenyu. Harargee tana keessa loqoda harargee warra haasa'u jira. Harargee yennee yaamuu hin dandeenyu. Arsii keessa jiran, Shawaa keessa jiran yaamuu hin dandeenyu re. Gaatanii? Kanaaf OPDO akkanaa tan hedduu tolfatanii qaban jechuudha. OPDO loqoda harargeedhaa dubbattu, loqoda arsiidhaa dubbattu, loqoda naannoo adda addaa dubbattu hedduudha qaban. Kan hin beekne immoo boo kuni jimma siin jaa bara. Kuni harargeedha siin jaa. Kuni arsiidha siin jaa. Gartanii? Kanaaf ummanni akkanaa kuni ni beekamanii sooshaal miidiyaa irrallee tutturanii jiranii. Warrootan aakhira gaa biyya galte bineenti afaan ballasanii zandoo isiisan haadha ammayii isiisan achitti qabdanii eenyu guruppiin ta'e eenyu jettanii baatirii itti ibsitanii ganda keessaan deemuu qabdan amma isiisan hedduudhaa jira. Ijoollee teenya jimmaa eenyu bilillee intarmaarree ta'ettan san baatirii itti ibsanii akka waraabeessaatitti asitti seenselata naqxanii ganda keessaan deddeemuu qabdan. Hunda wal beeti waan taateef wal haa qabsiistu. Akkasitti qushaasha kana hunda mana hidhaatitti ol darbitan yookaanum gubdan jechuudha beenziilatti naqxanii odoo isaan ifarkanii dam haa ta'anii. Maaliif ummata akkanaa kana odoo isaan ifarkanii yoo dam goote nam tokko Oromoo keessaa as bahee shira Oromoo irratti hojjetu. Wanni itti Tigraay taateef ummata diqaalaa isaanii kan Oromoo irraa dhalan, tan Amaara irraa dhalan, tan saba adda addaati irraa dhalan fattaalota dam gooteeti kuchiiste. Arra warri biyya isaaniif qabsaawaa jiru ka haadhaan Tigreedhaa kan abbaan Tigree qofa. Guutuun jechuudha. Guutuun. Keenya garuu guddifachaadha ilmoo guddifachaatiin nu qeeseera. Guddifachaa jechuun diqaalaa bara. Annumaatu hoggaa bara hoggaa waan akkanaatiin boonnu bara. Wallaahi fiin ajaa'iba. Bara Oromoon guddifachaadha. Oromoon hammataadha sin jaa. Diqaalaadha hammachaa turree bara. Diqaalaadha guddisaa turree jechuudha bara. Wanni akkanaatuun dhabamuudha qabdi kanaa nu qeesaa. Nuti hammataadhaa sii mitiisi guddifachaadhalee miti nuti. Hin qabnu. Amala akkanaa faranjii qofaatiitu qaba. Faranjii dhaluu hin feene tan ilmoo namaa biyya biraatirraa fidattee guddistu. Ta saree takka obboleessa gootee fi sareedhaa waliin guddistu san qofa jechuudha. Malee Oromoon sabni bal'aan kun hogga waan akkanaatiin if yaamu yaa nurraa dhiisaa. Uummata bilisummaa hin qabne. Ka bilisummaa hin qabne. Ka gabrummaan nurra jirtu. Asii nuti guddifachaadhaa maarreedhaa jennee. Addunyaa bilisoomte addunyaa qaroomte waan isiin hojjechaa jiru nuti if yaamne jechuudha. Wanni kanaa kun nurra hafuudha qaba. Gatani? So kanaaf wanni gootan wanni ta'uu qabu jechuudha. Akkasii yeroo gaarii nu qabaadhaadha isin hin jenna. Fayyaa nuu taha hamtuun isin argin. Fayyaa nuu taha. Maal jetti Samiiraa Fakiidha. Maal jetti yoo? Mundir no mittiyu. Footoo baqqalee kanaaf si dhiisu. Footuma isaaniitiif yoon si dhiisi yoo. Garuu maata akkallee hin jenne. Afaan Oromoo barreessite afaan Oromoo kudin beekaa namni hogga waan adda addaa isiniin jee hoggaadhaas guddina afaan Oromootiitti fudhadha. Afaan Oromoo kana nu guddisuudhaatti jiranii jaa fudhadha. Yommuu namni tokko afaan biraatiin garteen yommuu haadhaa fi kana faatu kee namni sun siin haadhateetiin arrabsatti waan haadha isaa arrabsuuf wallaalarraa ka'ee waan haadha isaa arrabseef buloggoodhaa kuchiisa. Gartanii bulog gootaniitu kuchiistan jechuudha. Akkasi nageetti nuu jiraadhaa fayyaa nuu qabaadhaa yeroo gaarii jennee jirra Oromootii if duuban deebiin
itti fufi qabsoote itti fufi finfinneen teetiiti ol kuti amaarticha tokkootiitu kaanum amaartittii takkaatiitu mana gurguruudhaa deemaa jettee maallaqa keessa keessaa baastee hin bitin hay maallaqa keessa deeffadhuuti mana san irraa fudhadhu manni keetii lafa teeti irratti ijaare waan silaa lafa teeti irra ijaare keessa keessaa maallaqa baastee irraa hin bitin maallaqati hay rakkoon odoo nuti asii nyaata isaanii irraa nyaannu biddeena isaanii irraa binnu barbara isaanii irraa binnu tanaani meeshaa adda addaa bibbicattaa turan gartanii dhiibbaa fiddi jechuun illee silaa namuu akkuma uummata Somaaleetitti nama isaatirraa waa bitate bikka adda addaatti dhaqee waa wanni jee wanni tun hundinuu nuratti hin deemtu garuu nama keenyaatiitu reesturaanyii amaaraa dhaynaa jee achi nyaate isaaniif diroona bitaaf jechuudha harka fiitiniif dha'uu jechuudha harka keenyaaniif dhawaa turre amma immoo bikka dursanii sin jirru waa hunda agarree jirra hayyoottan keenya haa galatooman waan silaa nuti hin beekne hunda nu barsiisanii jiran jechuudha dhalataan Oromoodhaa irraan tana hin shawwadamu akkasigaa yeroo gaarii nu qabaadhaadha isin hin jenna fayyaa nu tahaa maasalaama